Irti tubuuma dhiirtaadaa jecha isin yaamaa jirti. Akkasi kun wala fakkaatitaniin reef viidiyoo isinitti mari'uun ijoollee xixiqqishoo babbareedduu sana achitti. Qe'ee teenya walloo baarzaa fi qaqalloo haala shankoora gannaa miimma isaa kannaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watoota fi hordoftoota ta'ee galatooma hedduu takka warreen na jaalatan warreen na kabajan hedduu takka hin jaalladha isin kabaja. Har'aan tana mee isaan jira beekaadha. Bakka tolan jiru Haramaayaa jechuun dandeessan. Tirreedoo har'aan Haramaayaa dhufee Haramaayaa jira jechuudha. Viidiyoo kan ammoo wanneen isin baruu deemuuf Haramaayaa jira. Achuma maaliifin Haramaayaa hin agarsiisnee jeeti. Haramaayaa isin dhufee Haramaayaa jira. Taaqaas baafadhee, bukaas baafadhee, waa hunda baafadhee amma kana bishaan Haramaayatiin gaddeemu jira. Haramaayaa doonii horuu deema. Nafaan uturaa waan takka isinitti agarsiisaa jechuudha. Qilleensaa jira Haramaayaan jira garuu ammaaf akkasii kun Haramaayaan jira. Amma seenuuf hin deema. Seenuutiin jira Haramaayaan jira. Silaala Haramaayaan jira. Haramaayaan jira. Akkasitti jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya. Akkasii jechuudha taaqaa fi mattaaqaa fi buuka Haramaayaa irraa hin baafadhe Dirreedootti dassi mokorree harattis mokorree dadhabee kalaas hara Haramaayaa gad dhufee Haramaayaa nama bira gad dhufee achumaan baafadhe jechuudha. Haramaayyaattiin baafadhe jechuudha. Akkasittiin amma Haramaayaan jira. Amma Haramaayaa bishaan Haramaayaa gubbaan jira. Viidiyoo isiniif hin mara amma gizeen doonii horuu fi gizeen doonii horuu fi gizeen seenus isiniif hin mara jechuudha. Viidiyoo tokko inshallah rabbi wajjin nafaana turaan isin jaa. Haramaayaa isinitti agarsiisu. Isinitti agarsiisu baala. Akkasii hono bishaan Haramaayaa gubbaan jira. Bishaan Haramaayaa gubbaan jira. Hordoftoota fayyaa arraan tanagaa hono deengadda baariin isin agarsiisa. Arramoo bishaan Haramaayaatiin isin agarsiisa. Amma bishaan baharii fi bishaan Haramaayaa kamtu irra bareeda doonii gubbaan jira garuu arraas akkasumatti isinitti agarsiisa. Nafaana turaan isin jaa. Warreen mee hara biyya biroo jirtan warreen yaaddan akka fayyaa kana bashannanaaf hara biyyaa dhufu feetan kottaadhaan isin jaa. Garuu noodaan bishaan Haramaayaa iddoo takka bareeda guutamee jira. Akkasiidha Haramaayaa hono doonii gubbaan jira jechuudha. Doonii gubbaan jira. Halumaa gartaan kanatti Haramaayaa hono deemu jira. Anga doonii tana dooniin Haramaayaatis takka biyya teenyaatu jechuu hedduu bareeddii hono mazanaanyaa qabdi. Bakka toon babbareedduudha. Hedduu namatti tolti iddoon isii jechuudha. Hono haala kanaaniin isinitti agarsiisuu dhufee jira. Gammanumaan gizeen deemu gizeen Dirreedoo irraa gad dhufu isinii mareetiin ture viidiyoo. Akkasigaa arraan tana qophii bashannanaa babbareedaan isin biraan gaajeetii yaada inshallah akka itti bu'aartan abdiin qaba. Bishaan kana akkuma nan jaaladhu jaalattan jeetiin abdii qaba. Saniifuu akkasii meena hojii daawwadhaa qoyma isiniif jechi garagalchaa bishaan Haramaayaa kana akka daawwattaniif. Amma bishaan Haramaayaa kana fakkaata. Kunoota gamanaa tunis dooniidha. Doonii akka wanni sana osoo hin ta'in doonii itti zanaa fataa jaanii doonii shiritti jaan jechuudha.
dhaquudhaaf bikka fee kanarraa xarabaddaa isiniif hin mara eessaan isinii dhaqame warri Harar dhaqii Awwadaay dhaqii Haramayaa dhaqii jettu immoo Haramayaa dhufee hin jira ganaan dhufa amma asirra deebi'ee tana irra dabrutti hin jira waa'een keessa dabru jiruufin maaliifin itti as ture maaliifin bishaan Haramayaa kana salaam hin jenne hin jeetiin jira dhufee jechuudha bishaan Haramayaa kana gaaf tokko bishaan doonii kana osoo hin daahu jiru waan naqunnamee jira amma dura osoo hin xiqqishoo jechuudha saniifuu seenaa sana bal'inaan isinii hima akkas jechuudha saniifuu maaliifin goree assalaamu alaykum hin jenneen bishaan kanaan jeetiin eega kana guutame waa'ee nagariin jecha gaafa dachiin goggoyduu sanii nagaree akkas saniifuu dhufee isiniif jechuudha assalaamu alaykum isin jechuun dhufee gamanumaan jechuudha ammaan tana gaafa doonii irraan jira akkuma agartanitti akkuma bebbeeytanitti jechuudha an waan bishaanii kana hedduun jaaladhu ni beektan isinis akkasuma naa wajji jaalattan ana qofaa miti akkas tahee warreen gammadda warreen isinitti tole warreen biyyamee akkanaa dhaqee biyya kasii foo dhaqee akkanaa dhaqeettan isiniif hin dhaqaabshir inshaallah garuu biyya faffagoon irraan xalabatina biyya hunda keessaniin dhaqaa isin biyyaan isinii dhaqee isinii salaamu feetan biyya dhaqeettan inshaallah gandaa caalutti isinii dhaqa jeetii yaada qabaa yoo rabbi inshaallah rabbi naaf haa laaffisu haala qilleensaattis rabbi haa tolchu inshaallah akkasii biitti namaa biyyoonumaatii galuun hin oolamu saniif warreen biyyoormaa jirtan warreen keessaan hedduu wajji haasawaa jiru jira warreen naa bilbilaa turtan hedduu takka galatoomaa galata keessa waan himee fixuun hin qabu jechuudha hedduu takka jajjabeessaa jirtanii jabaaduu biyya galtee jirtaa jirtanii salaama naa godhaa jirtan wallahi gamanumaan galatooma hedduu takkaan isin galatoomfadhaa waan hin jee isinii ibsu hin qabu. Sigalcheetiin jira siniin mura bikka sanaa jiru akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyee dubbii karatti hin dhaabee qilleensaan na cinqu jira jechuudha yeroo hunda fooxaa tan akkanumaan jaabee ta'a fooxaa tanaan tolfachuu hin beeyne akkasii wanni isiniin jechuu barbaadu wallaahi wabillaahi watallaa hedduu takkaan isin jaalladhu isin galatoomfadhaasi maaliif biyya hedduurraa na dawwalaa jirtan lakkoo isa kiyya achi jala kaa'uun isiniif hedduu isin gammachiisee jira warreen biyya keessaa akkana na daawwatan jee iyyaanne warreen biyya keessaatu meeqaa ol ni ta'a jechuudha warreen biyya keessaa warreen na dawwalaa jirtan warreen isin jala hin kaasin biizii ta'e takki immoo dachiin soomana saniifuu biizii isin irraa ta'e isin jalaa kaasuu dhabe hedduu takka dhiifama warreen isin jalaa kaasee immoo isin dubbisee galatoomaa galata keessa waan ibsuun hin qabu jechuudha garuu warreen isin jalaan kaasin akkanatti mufanne warreen keessaan na barreessaa jirtan warreen isin hin deebisinis dhiifama akkuma waan an laalee takka laalaadha maaliif yeroon tun biiziidha yeroon dhaqqabisiniif hin deebisa yoon hin dhaqqabne immoo gamanatti hin biizii taa viidiyoo ni dhiqoodha wayin dalagaa asiichiin deemsaniifuu amma gaa kara biyyaa hin galle kara ummaatii bira hin dhayne ummaatii bira dhaquudhaaf hedduu takkaan sosodaachuu jira rabbi khayrii haa godhu inshaallah khayruman naanii yaddaadha maaliif sosodaachuu jira akkamittiin itti ol seenaa dhiiroo akkamiin jira miti namni kun yoo dawwalee ture hime malee akkamitti jeetiin ni dawwalamu hin dawwalu dila amma hin dawwalle firaankiidha jeetiin ijoollee teenya guutuu dho'isu jira itti jiru jira jechuudha firaankiidhaan bahara gubbaa dhufee akkana firaankii uummata godhee malee akkuma duraanii san malee dhugaa mitiin jeen jechuudha saniifuu gaa haala kanaanis sosodaachuu jira akkaan inshaallah dhaqu du'aa naa godhaa akkaan akkanumatti qalbii takkaan dhaqee ol seenu du'aa naa godhaadha jajjabaadha galatoomaa galanni keessan irraa hin dhumu wallahi hangas deebisuu hin danda'u maaliif hanga ilmi namaa hangan takkana jaalataa ilmi namaa hangan takkaan ilma namaa bira qaaliidha jee fi yaadee hin turre maaliif gizeen biyyuma biroo keessa gizeen jiru san nalaalan jeeti malee gizee hangaan biyya galu kana guutuu na daawwattanii na hordoftanii kan na jala deemtan jee yaanne wallahi hedduu dhagaa wanniin hin ibsuu fadhu waa hedduu jira saniifuu gagabanumaan bishaan Haramayaa isin afeereetiin jira bishaan Haramayaa naa wajji daawwadha bishaan Haramayaa daawwadha gamanaa fi ganamanaa jechuudha akkasii waan biroo waan afeechuu viidiyoo biroo keessatti isin haasawaa ta'anii narraaf qabadee dhufe kana fakkaatti ka bishaan Haramayaa buka qabadee dhufe jechuudha bakka bareedduu bakka adda addaa bakka bashannanaa dhaqee isiniif hin mara hanguma biyya galee ganda dhaqee gandarraas ta'e bichaa naaf obsaadha jechuudha hoggaasan bal'inaan gattaa'ee qalbii takkaan isiniif haasawaa waan karaa kana jechuu namni gatillee isiniif hin hima waan karaa kanatti jechuu maaliin dhuftee maal kortee dhuftee warri akkanii na gaafattanis isiniif hin himu maal koree akkaan dhufe akkam akkaan ta'e dhufe isiniif hin hima qalbii takkaan gattaa'e viidiyoon kiyya karaa kana fakkaata garuu bishaan Haramayaa daawwachaa nafaana turan isin Togari ansuman dadesa biti ufi hada nama yujabesa
hangam fagaatullee altisuma keessa. Biyya togaarii ansumaan dhaadheessa biitti ofii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaatullee altisuma keessa. Gadamsa hillensa usawansi guutu gadamsa hillensa kana malees hedduu leencaa fi qeerensa kana malees hedduu leencaa fi qeerensa. Biyya togaarii ansumaan dhaadheessa biitti ofii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaatullee altisuma keessa. Biyya togaarii ansumaan dhaadheessa biitti ofii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaatullee altisuma keessa. Sebeki biyya gaarii keessa rorroobaa sebeki. Kabajamtoota keenya achi baanee jirra. Haramaayaarraa karaa Haajii nama as baanee jechuudha. As baanee jirra. Amma gaafnu achi baanee waan takka takka isinitti agarsiisna. Isinitti agarsiisa. Nafaana turaa. Isinitti tollee meelan ilaala. Nama iddoo argama gamanaan. Gamanaan nama iddoo argama. Amma irraa buufteemna. Gadduu deemaa amma jechuudha. Akkasii. No Haajii gamatti as baanee jirra. Bishaan irraa jechuudha. Kunoolaa bishaan akkuma agartan fuula kiyya dura jira. Duuba kiyya jira. Haajii gamatti as baanee. Asiin achi immoo yuunivarsiitii Alamaayaa jaanii. Asiin achi akkuma agartanii jechuun olaal Haramaayaa jidduu isaa jira. Kuno ooyiruudha. Gamanumaan tunis ooyiruudha. Akkana kun ooyiruu nama bira bu'anii ooyiruudha. Kuno akkuma agartanitti jechuudha. Ooyiruudha jechuudha. Kuno haala kanaan Haramaayaa sagartanii mee. Suuraa kabajamtoota keenya kun salataadha. Salataa biyya Arabaa keessatti jechuudha. Salataa nuti bitannu sani garuu kuno biyya keessa akkanumatti dhaabbatanii akkanuma nyaatan jechuudha. Akkuma agartan kana kun olaal salataadha. Salataa binnu san ni beeyta warreen biyya Arabaa jirtan. Warreen biyya Arabaa jirtan ni beeytan jeetii yaada salataadha. Salataa babbareedaa jira sun akkuma agartanii jechuudha. Kuno haala kanaan salataa babbareedaa asumarraa muratanii nyaata warri Itoophiyaa akka biyya Arabaa bitiin hin jiru. Kun immoo shukaar jaaniin afaan Oromootti afaan Oromoo shukaar jaanii warreen biyya Arabaa jirtan immoo khamzaraa jaamaa jechuudha. Khamzaraa ni beeytan tokkoon godhannu yeroo hunda kuno khamzaraa jaanii ni beeytanii haaluma kanaan gaa kuno Haramaayaa bishaan Haramaayaa gubbaarraa kuno horiis akkuma agartan kana jechuudha. Amma dura gaafa amma dura horii isinitti agarsiisan ture hin amantanii ofeetan garuu arra bishaan Haramaayaa gubbaan jira amanuu qabdanii haala kanaan jechuudha. Wallaahi wabillahi ilaal isin agarsiisumaaf hin dhufe jechuudha. Waan birootiin soomana gizeen tuni arraan tan isinitti maaliif hin dirqama hin agarsiisne jeetiin dhufe akkasiin dirqama isin biratti argama. Ijoolleen hedduun takkaasuun ijoolleen babbareedduun tuni isin biratti argamti. Ijoollee akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii. Ijoollee takka biratti argama. Ijoollee bishaan gandi kun ganda keessan immoo ganda namaati. Keessuma ni immoo bishaan kun bishaan Haramaayaa kana mee akkamitti ibsite yoo ibsisiin jaan? Akkamitti ibsite hangam takka jaalafta? Hangam takka? Hanga lubbuu teeti? Daakuu ni feeta?
daakuni feeta hangam takka daayte yeroo daakisiin jaan saame keessa turta hedduu turta galatoomeeyye atiyoo atiyoo haramaayaan jira jechuudha. biyya adda addaa keessa jirtan jechuun warreen haajii gamaa ganda kana warreen taatan ni jirtanii miti warreen kun jechuun hedduu gammaddanii biyya teessanii dhufee warreen biyya teessan haramaayaan biyya tiyyaa jettan koomantii jalannaa barreessa. Kunoo haajii gama dhufeetiin ganda kee taatu sunu sirri ilaalii daddaawwadhu yoo ganda kee taates bishaan haramaayaa kunoo gamanumaan boqqolloo ashiitaa hin nyaanne garuu hangaan dhufe ashiitaa hin nyaanne an keessummaadhaa raga har'aa fi boru keessatti inshaallaa ashiitan hin nyaaddaa mixaaxis shuumoo waan adda addaa waan hin yaadee jira aannan waa hedduu jira jechuudha kanneen ni nyaaddaa yoo rabbi jee inshaallaa gamanumaan gaahuno bishaan haramaayaa hedduu takka dhufu xiyyaaf gammadeetiin jira fitti gammadeetiin jira gamanumaan keessummaan bira dhufe tokko jira keessummaan kun gamanumaan dhufe assalaamu alaykum isiniin jedhu keessummaan bira dhufe keessummicha tokkoon isinii qabadee dhufe keessummicha kun eenyu jechuun keessanii walamu walumaan laallaa nufaana tura dhufe assalaamu alaykum fi jaalatamaa namiin bira dhufe mucaata keenya tokko biraan dhufe taaqaan baafachuuf wadaa jee dirree dawaa saararis ijoollee teenya takka hedduu dabalee gaafadhe dhamnaan inni immoo ana siibaasaa haramaayaa keessatti guyyaa tokko keessa baafattaa kootu naan jee hunu isa kana jechuudha eenyu akka ta'ee fi eenyu akka jaamu chaanaala kiyyarratti argamee isiniif ibsu jechuudha isa jechuudha na cinaa dhaabbatee hayye Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh walisaa nuuran misbaatiin jaama duraanii fiiga amma callisaadhaan jaama callisaa nuuran misbaanaan jaanammaan tana waan na usisiise gaisinuuni beeytanii ramadaana ta'uun oolu akkam nagaa jirtanii kuulanii nu bira geessa jirti baga nagaan dhufte jennee simannee jirra haramayaa dhufanii qurxummii osoo nyaanneen galanii walumaa galatti haramaayaan gosa qurxummii sadii jira mujulliq qorosoo fi xoqqee jaama mujulliq jechuun guddaa isaati qorosoon itti aanu xoqqeen xixiqqaa isaa sadeeruun nyaadhama harata nagaa waggaa meeqaaf bishaan irraa dhabameeti irra deebi'ee kunoo qananii rabbii nuun badhaase kuulleelleen dhuftee jirti kunoo baga hara biyyateetii rabbi nagaan si fide baga dhuftee simannee jirraa kuulanii teenya sin jenna. Mama rakkoon qabu galatoo nuuraan kana gaa akkuma beeytanitti jechuudha hedduu takka maaliif naaf inni wal dubbisaa ture jechumaan jechuudha yeroo nan dirreedawaa jiru bitaaqa baafachuu hin danda'u gaddabruu hin danda'u isiniin jee isinimee ture bitaaqa kiyyallee uno baafadheetiin jira buuka kiyyallee baafadheetiin jira jechuudha hedduu takka na cinaa dhaabbatee naa wajjin deemee ilaa ganamaa ilaa subii jechuudha mattaaqaan kunoo buukne kunoo jechuudha warreen buukee addan jechuudha maallaqa warreen ergu feetan warreen maallaqa asirra simachiisu feetan munoo ka maallaqaatis kunoo ka biyya keessa deemuunis jechuu kan hin deemuu hin danda'u isiniin jeessan jechuudha naa baasee jira na cinaa dhaabbatee jira akkasumatti elamoo aliilleen adeera kiyyate jechuudha beekaa isiniin jetti naafiisiillee waan takkan daleeyne kanuu baasaniif sababa maqaa elamoo oliitiin jechuudha elamoo oliitii adeera taaf jennaani walii adeera naa taa jenneeti jechuudha adeera akka naa ta'u goone naaf baasanii elamoo oliitiin sitti jechuun elamoo alii adeera naa ta'a jennee elamoo alii haa galatoomu hedduu takka umrii adeeratu elamoo aliitis yoo naa mijaa'e isa dura taa'eetiin galatoomfachaa isin agarsiisa inshaallaa ammaaf immoo yoo rabbi ji'arra mumkin achiin jira kalee achiin oolee isaan biraan oolee kana baafachuudhaaf jechuun guyyaa takka keessatti ganamarraa ilaa hanga wanniidhaa baasnee guyyaa takka keessa naa baasanii haa galatoomanii nuuraan hedduu takka galatoomiin siinjaa na jajjabeessitee hoottu siif baasnaa naan jettee na yaamu keetiif akkasumatti elamoo aliilleen haa galatoomu maqaa isaatiin adeerummaa yaa'odhee jechuudha nama hangana ga'u kana jechuudha adeera naa ta'e jechuun maashaallah ifittiin dinqisiifadha jechuudha akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya bishaan haramaayatis kana fakkaata ijoolleen babbareedduun teenya tunis gamanaan argamti jechuudha kunoo asumaan jechuudha nuuraan waan ibsachuu feetu hordoftoota fuula wanni dhaamuu fi obboleeyyan kiyya addunyaa mararra jirtan khawal beeynu khawal hin beeyne hundi keenyaahu tokkummaan keenya haa jabaatu oromummaa keenya cibsaadha ilmaan oromoo bahaadhi haa jirtan hundi keessanuu wal quba qabaadhaa barri bara tokkoomanii ittiin humnaawanii waa hojjetanii isiniin jaa haduba kan akkan isiniin jechaa jiru nuuraan misbaati quba qabaadhaa wanni jettuun tanuma
Wanni joon tanu magaa. Waan biroon qabdu. Waan biroo duuba baatiin Ramadaana wanni Ramadaana isaanii dhaamuuf. Namticha soomanii gammachuun saalamaa ta duraa galgala hoggaa furu sooma. Isin lammadaa moo fi yoomil qiyaamaa hoggaa dajaan harku waan isaa fannamaa. Wararraaqee baltee nu godhi yaa Rahmaan istajib du'aanaa yaa qadiima lihsaan jeetiin isaaniif dhaamaa. Ciao. Nageet jettani akkasii jechuudha gaa inshallah gizeen managgalee yoo managgalee elemoolii yoo kaayyamu taate viidiyoo kiyya keessatti assalaamu alaykum akka jee salaamata isin gaafatu isa galatoonfachaatiin isinitti agarsiisa wallahi hedduu takka galatoonfachuun barbaada haa galatoomuun jaan na cinaa jiraachuu baatus galatoonfachuun barbaada hedduu takka saniifuu gaa hordoftoota kabajamtoota kiyya warreen immoo keessaan bilbiltanii rabbi siifaa baasuu bittaaqa malee biyya keessa dabruu hin danda'anii maaliif sodaattaa bittaaqa malee dabranii warree jettan warreen as keessa jirtan immoo warreen biyya keessa daawwachaa jirtan waan fedhe yoo ta'e yoo dabranu an bittaaqa eenyummaa kiyyaa qabadhee deemuu qaba waan hin biyya namaa keessaa dhufeef jechuudha yoo katasaa kararra qabanii na gaafatanii illee dirqama bittaaqa eenyummaa kiyyaa qabadhee on deemen namni tokko illee na dubbachuu hin danda'u sanumaaf hin cinqame biyya namaatii waan hin dhufeef jechuudha akkasii saniifuu gaa hordoftoota kabajamtoota keenya ammaan tana karaa Haramaayaa achi deemina amma gamanaan jechuu gamanaan bikkatontu maal naan jettisu Haji gamanan haji jirra amma immoo karaa Haramaayaa achi deebina doonumarra dhufne achi deebine jechuudha gaa hanga viidiyoo keenya gama xumuraa gaanu faana tura warreen yaada qabdan yaada keessan koomentii jala naa barreessaa warreen waan adda addaa waan nagaafachuu feetan koomentii jalatti wal agarra hanga viidiyoo biraatti wal deebinu assalaamu alaykum garuu Haramaayaa isin daawwachiisaatiin isin bira kuta nageen nafaana tura baay yaa jiru biyya ormaa mukaaj dooni gubbarraa buune unu ijoolleen taanis warreen nu dura dhufan achi deebi'an nuti immoo tanaan dhufne tanaan achi deebuuf deemne jechuudha an gamanatti as beetii waan takka takka isinii mara jeetiin as behe akkasitti jechuudha gaarraan tana mattaaqaa baafachuufiin Haramaayaa dhufe mattaaqaa fi buukaan baafadha jeetiin dhufe Haramaayaa maqaarraan haaji gamarraa karaa Malayama achi garagalu jirti haji gamarraa karaa Malayama karaa bishaan xarafarraa haji gama daawwanne finne karaa magaalaa achi deebuu jirra hunoola magaalaan teessan babbareedduu warra Haramaayaa taatan warreen biyya alaa jirtan warreen biyya Arabaa keessa jirtan warreen Dubaay biyya adda addaa keessa Suudii argamtan guutuun keessanuu koomentii jala way biyyattii yana yaadachiiste warreen jettan as jalatti hin gaarka inshallah rabbi wajjin arra galgala gaa viidiyoo kiyya akkana faana turtanii isiniin jaa warreen jaalattan immoo laayikii sabskiraaybii heddummeessaa jajjabaadhaa isinis akkanaan biyya kiyya gala kanatti karaa biyya keessanii dhuftanii daawwannaa takka isinii naa wajjin godhuudhaaf warreen feetan inshallah isiniin simaddaa hoottaadhaa biitti teessan hoottaadhaa jechaa isin yaamaa jirti akkasii hunoo kana fakkaatitaniin reef viidiyoo isinitti mari'uun ijoollee xixiqqishoo babbareedduu san achi dhiiseetiin dhufe hunoon gamanaan jira jechuudha hunoodhaa ijoolleen na duuba jirti yoo agartan hunoodhaadha gamanaan jechuudha akkuma agartanitti an hunu deemuttiin jira achi deebuu jirra viidiyoon kun yoo isinit dheerate akka hin ifanne gaabdiin qaba maaliif bikka bareeddutiin isinii maree yoo isinit dheerate illee isinit tole jeetii yaada malee isinit dheerate jee yaadu inshallah akkasii Ben shirri Haramaayaa deemna dooni abbannee wajjin galla Ifduu deebuu jirti dooni udee wallahi jedhe daawwattoota keenya doonii hunoolaan oofuttiin jira silaala ifduu kuma fuula duraan oofu jira sa dhiirti tu wooma dhiira jaamteef qabdi mucaal oofu jira sana gartanii miti dhiibuu dhiisi karaa isiin deemtuun beeku
والله دلدل هايزو شوفير شوفيرة يا شوفيرة عوامل خير أقول مرشري أرما يتيمنا دوني يا بني وجينجلا إهدوا ودي بوجي توني ودي والله دل دعوتو تفاينة دوني ونولاد أو فتين جراس لا لا إهدوا مفولة درانو فجرسة ديرتي تو وما دير جامتي في قبدي مجال أو فجرسة نقرتني مدي دي بودي زي كرايسين ديمتون بيهو والله دلدل هايزو شوفير شوفيرة يا شوفيرة عوامل خير أقول مر akkasi gaa hordoftoota kiyya galu jirra masaatiin saaja mokkanaan siyaa نوران توبنا بيسراو nuuraan tuub imadme youtube ka subscribe asi godhani reefu kulleen gisee dhaammatu naan jettuun hin irraanfadhe kaatiraa wajjiin ammoo inni isin dhaammachuu deemu waan babbareeddullee gadhiisuu dadhabu waan babbareeddullee waraabee irra dalaguu dadhabu YouTube kiyya tokko subscribe mo tokko tinaroobsa yaa baleeyyaa kiyya nuuraan tuub jaa seenaatiti subscribe tinaroobsa warreen na jala jirtan guutuutti akkasii dhufun feeta warreen na jala jiran moocinaa asii walli isaa Taajuddiin Masala assalaamu alaikum soomana namni baga rabbiin guyyaa halkan si qamadi way si koma أنا رمايا الرح على خناني سنداو تيسي قلال أنا إتجاميس أنا تنا لا ميس تيسون ما بجتيس هو من أنا سيتشي ديم تيسي سنداو تيس نقلتهم فتشون قبلني أنا كتير سنقلتهم دوني جاز كوباجر جا موتور بس جا تكاسو تور بس أنا يجي شورا جولي ده يكون شورا ولا ده تيجي ما يا نجيت باي ولا جربوني ندو إن شاء الله نجيت ترى Toftoota keenya hunda bishaan Oromiyaa daddaawwannee hoolaan agarsiise. Wallahi ni agarsiise.
Haramana galu jira no. Amma daddaawwanne haramana galu jira deemu jira inshallah. Haramaya gaahun wala kanaatiin dhufeetiin isin agarsiise. Gizeen akkana bikka takka dhufe bikka akkasii sammareetiin isin agarsiisaa deema. Yoon kaahun hanaaf mijjaa jechuudha. Amma kun sa'a kanaan dhufee isin agarsiise deemu jira. Galgala yooniin deemu baadde yooniin galuu baadde. Dhufnee gizee kalbuuna kana yaala biqiltuu isin mara inshallah. Yoo rabbi jigee soomana furree. Haala kanaati gaa. Simannaa kuulaniidhaaf qopheessin immoo gana isin agarsiifna. Gana agarsiistani. Ayyee. Kun hordoftoota kabajamtoota keenya ammaan tana baararraa dhufnee karaa mana eelamoo ol seenuu jira. Gibbii dadda'u jira. Nooraan gibbii dadda'u jira. Ammaan tana dhufnee akkasii akkana kun magaalaa Haramaayaa tana fakkaatti. Kunoo mana eelamooti. Manni kun mana eelamooti. Gola artistoota Oromoo ja'a. Mana eelamooti Oromoo ja'a. Kunoo gibbii eelamoo aliiti. Eelamoo qulqulliisin ja'a. Eelamoo aliiti. Kunoo haala kanaan jechuudha. Kun ammaan tana ol seenuu jira daawwattoota hordoftoota keenya. Alarraa hin dhufe egaa akkuma beektanitti amma ol seenuu jira jechuudha. Bana kanarraa. Hayyaa bana. Bani eeyyuu amma kalaan taagee. Surprise! Daawwattoota hordoftoota keenya surprise hin bareedu. Laalaali. Kun Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa. Kuni gaddi qooda chaadha. If qofatti nollee xiyyaaf afaawwatiin maqaa keessan fale. Maqaa keessan faale. Ijatee san dura deddeemuu ammallee Almas Tafarraati. Almas Tafarraa. Kun immoo Rabbi Raamataa godhuu fi walisaa Saalaa Galmooti. Haala wal jaalachuun duruu numa jirti. Isa waraabdu Saalaa Galmoo kana. Kana ono kuma kana. Kun immoo Umar Suleymaani. Umar Suleymaan ni beektanii. Kun immoo Aadde Amalmaa Nabaataati. Ayyee. Kun immoo Abdullaa Jilmaati. Ayyee. Wallisaa Oromoo Kadigii lama qabatu. Ayyoo. Warreen gaa wallistoota kana guutuu arkachuu feetan chaanala kam jalatti asii dhufan. Chaanala Nuuraan Tuub. Nuuraan Tuub yookiin gola artistoota Oromoo. Gola artistoota Oromoo gubbatti arkattan achirratti isin qophaa'anii. Lameen keenya waa'ee kanaa asirratti argachuu dandeessanis ni. Kunoo akkanumatti achi guutuun artistoota mana eelamooti. Artistoota isinijaa akkasii gaafa nuti bishaan Haramaadha inni dhufne kunoo eelamoos kana. Suuraa isaa namni hin beekne jira. Akkamitti namni hin beekne jiru? Mungkin ka namni beekus hin beeknes. Kunoo eelamoo kana eelamoo jechuun manni eelamoo kana eelamoo jechuun kan eenyu eedda. Eelamoo liigii hangan tokko ibsuudhaaf isin ibse leesaa namooti qe'ee teenya balloo baarzaafi qaqalloo haala shankoora gannaa meemmee isaa harkannaa ji'a wallisuu ture wallisaa Eelamoolii. It is a legend of Oromo artist. Seenaa isaa keessaa wanta akka takka tuqe bara 19 kalkosa warraa Awurooppaatti bara 1961tti Haramaayaa ganda gadii bakka jaamtu dhalatee bara 1974 biyyarraa baqatee Jabuuti seenee magaalaa Jabuuti keessatti turtii waggaa 7tiin booda karaa Saudi Arabiyaa tarkaanfatee ergas booda ammas Saudi Arabiyaa keessa waggaa 5 jiraatee achirraa baqatee ammas Somaalee Mogadishoo darbamee guyyaa 15 ji'a lamaatti guyyaa 15 Somaalee Mogadishoo keessa taa'ee biyya Xaaliyaan deemee biyya Xaaliyaan keessa waggaa tokko jiraatee karaa Kanaadaa tarkaanfatee Kanaadaa keessa amata 29 jiraatee gara biyyaa dhufe. Gara biyyaa gale. Eega biyya galee ammaan tana waggaa 2 fi 3 jechuudhaaf ji'a 3 mu'aaf waggaa 3 turaafi. Seenaa isaa takki immoo bal'inaan seenaa isaa gola artistoota Oromoo jalaa argattan. Weebsaayitii keenyaa fi YouTube jalaa. YouTube isaanii jalaa jechuu argattanii as jala sheeriin isinii godha. Liinkii isaanii jalaan isinii faa inshallah rabbi wajjin waan takka waan babbareedaa isin agarsiisanii isin barsiisanii warreen hin beekne akkasii gaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa hunoo mana gallee jira. Wallisaa hangafa Oromoo keessaa tokko immoo yoon asiitii deefi. Wallisaan kuni asii. Eenyu? Eenyu? Ali Shabboo Waddoo Umar Saalii Boruu Duuqaa Erjaaw. Ali Shabboo jechuun istiidiyoo Oromoo kan jalqabaa. Kunoo akkasumatti wanni illee ni jira. Ali Birraa. Ali Birraa kan gubbaa jira. It is a legend of Oromo artist. Hadir Said kuni. Hadir Said.
warreen jiraniif warreen hin jirre isa gubbaa Kuni jiran. Afantii Sibiyooti. Kan bisu walla. Kun immoo Niimee Yuusufi. Akkasumatti Waan gurguddaa. tarree wallistoota irra baay'een artistoota Oromoo gamanaan jirti kunooti. Kanaafuu bal'inaan chaanaala kan jala harkattanis min jaaganis. Nuti amma beeksisa isinii goone beeksisa akkuma beeksisaniif bal'inaan chaanaala isaanii jalaa dhuftanii harkattan jechuudha. An mana Elamoo Aliittiin argama har'aa fi akkumaan isin jedhu bittaa qabaafachuun dhufee isaan na cinaa dhaabbatanii naaf baasanii na cinaa dhaabbachuudhaan na jajjabeessanii jechuudha. Akkasitti isaan hedduu takkaan galatoomfadhaa. Sababa saniitiin mana isaaniitti argama. Viidiyoon keenya har'aaf qabaddee dhufe kana fakkaata. Hangaan viidiyoo biraatti isinitti isinii deebi'utti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nafaana tura.